Ashamaa akkam jirtu daawwattoota Uphaa Kitchen Show. Akkuma kanaan dura waadaa isiniif galee ture, hamma kunoo viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Hamma dhuma sagantaa kanaatti na waliin tura. Daawwattoota koo guyyaa irraa kan nuti hojjennu wantoota uumamaan argannu fakkeenyaaf kan akka timaantimaa asii qaaraa qabna, qullubbii adii, dinnichi jira, dinnicha booddee immoo jinjibaala miti qaaraa qabna asiis, nacci shunkurtii miti ixal shaayii, muuzii fi abukaadoo qabna jechuudha. Asii kanatti fayyadamuudhaan nyaata baay'ee madaalamaa ta'e qaama keenya irratti wantoota miidhaan qabne caalaatti immoo qaama keenyaaf faayidaa kan qabanii fayya qabeessa kan ta'aniin nyaata akkasii hojjenna jechuudha. Daawwattoota koo sagantaa guyyaarraa sadarkaa pilaatiiniyeemiin kan ispoonsarii nuuf ta'e waldaa Biiftuu Booleedha. Waldaan Biiftuu Boolee sagantaa dhaabbataa torbanii kan guyyaa dilbataa jechuudha. Hanqaa kun baraanas nama rakkisti. Kan guyyaa dilbataa ganama sa'aatii tokko amma sa'aatii sadiitti yeroo kadhataa fi barsiisaa macaafa qulqulluu jira. Sa'aatii sadii hamma sa'aatii ja'aatti immoo sagantaa waaqeffannaa dilbataatu jira jechuudha. Kanaaf irratti hirmaadha. Garuu daawwattoota gamanumaan kanan isin jechuu barbaadu, kanan gurra isin buusuu barbaadu, namooti amma viidiyoo kana ilaalaa jirtanii nyaata guyyaa irraa kan hojjechuu dandeessanii warra barfatanii waldaa sa'aatii afuritti hidhatanidha jechuudha. Garuu namoonni ganama sagantaa ganamaa hirmaattanii isiniif badaa waan danda'amu natti fakkaatu. Sababiin isaas immoo isinitti barfata. Kanaaf isin maal gootu bishaanumaan jajjabaattu jechaadha. Bishaanumaan jajjabaadha. Garuu immoo yeroo bishaan dhuddanii viitaaminii U itti dabaluu hin irraanfatinaan ergaa kodhaa. Waldaan Biiftuu Boolee sagantaa roobii qabu, sagantaa roobii ajaa'ibsiisaa qabu. Guyyaa roobii ganama sa'aatii 2 hamma sa'aatii 7tti yeroo kadhata addaa fi barsiisa macaafa qulqulluu baay'ee mi'aawaa ta'ee jira. Akkasumas immoo jimaata galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 2tti yeroo sagantaa dargaggoota ajaa'ibsiisaa bareedaa baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu jira. Kanaaf irratti argama. Adaraa keessan namooti kanarraa hanqaaqtan yookaan warri haftanii ana faana walitti buune jechuudha. Kanaaf nyaata koo viidiyoo kun ilaalina kana godha namoonni akkas gootanii. Kanaaf irratti hirmaadhaan ergaa kodhaa. Sagantaan keenya ammas itti fufa. Na waliin tura. Tolee daawwattoota koo amma kunoo akka amma asitti amma akkasitti argaa jirtanitti dinnicha keenyadha kuni dinnicha keenyadha. Beessa ta'ee bishaate maaliin baasuu dandeenya kana dinnicha kunoo shunkurtiin keenya akkasitti affeelleerra jechuudha. Shunkurtii keenya akkasitti affeelleerra, qullubbii keenya jechuudha. Asii immoo dinnicha keenya hin marqina jechuudha. Amma dinnicha keenya xabbasneerra isaa booda immoo gara marqusaatti deemna jechuudha. Gamanumaan daawwattoota tokko kanan isiniin jechuu barbaadu tokko nyaata hojjechuu anarraa barachuu hin dandeessu. Garuu immoo akkasumas immoo namooti amantii cimsannaan baran yaannayyuu adaraa keessan galmaa baradhaa. Isa malee immoo miti namooti duuka buutuu ittiin fufnes immoo amantii cimsannaa baratanii warra duuka buutuun barannee galmaa'uun barachuu dandeessu isiniin jechaa yeroo waldaan Biiftuu Boolee. Akkasumas immoo akkuma iskiriinii jalatti argaa jirtanii lakkoofsa kanatti fayyadamuudhaan daawwannaa amantootaa fi itti gargaaramuu dandeessu jechuudha. Ammas hojii keenya itti fufna. Amma dhumaatti na waliin tura. Daawwattoota koo dhugaa dubbachuuf yoo ta'e wantoota inni ammas itti fayyadamee hojjechaa jiru magaalaa kana keessatti caalaatti iyyuu badaan argamanii. Garuu immoo tarii yoo isin fayyadee fi mooyyaalee Jijjigaa Affaar bara afaatiin bita waan ta'eef achi dhaqxanii isinis bitachuu hin dandeessu jechuudha. Gamanumaanii namooti waa'ee sagantaa mandaraa quba hin qabne hin beekne sagantaan mandaraa ammas akkuma dura isaatti itti jabaatee itti fufaa jira waan ta'eef haxanii walii yaafatanii akka naannoo keessanitti irratti hirmaachuu hin dandeessu jechuudha. Amma raafuu keenya akkatti miicinee qulleessineerra isaa booda hin cuunfine jechuudha. Cuunfineetu keenya jechuudha. Tolee daawwattoota koo qaamni tokko hanga 5tti yeroo kadhata ganama sa'aatii 2 walakkaadha kaasee jechuudha. Yeroo kadhata laguudhaan kadhatamu jira. Kanaaf hundi keessanii irratti hirmaadhaa isin jechuun barbaada. Gamanumaan garuu isin gorsuudhaaf namooti
sagantaa kana irratti hirmaattanii nyaata isiniif ta'u waan akka akaayii biddeen gogogaa yookaan immoo dirqooshee seenuudha bishaan isin gargaaramuu dandeessu jechuudha. Nyaati kun baay'ee isiniif gaariidha yeroo akkasitti jechuudha. Kan biraan immoo isa gaafa qaamni guyyaa lamaa garuu isa sanbadduraa irra oole jechuudha. Gaafa sana magaalaa keessaa naannoodhaan kadhatama waan ta'eef adaraa keessa warri akka konkolaataa qabdanii nu ergisuu yoo dandeessan adaraa keessan isin jechuu barbaadna. Kan biraan immoo irbaati gooftaa torban irra gaafa fulbaana 8tti darbee jechuudha bara 2024 jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu irratti yaaduudhaan irratti kadhachuudhaan adaraa keessan akka irratti argamtan isin jechuu nan barbaada. Ammas immoo nyaata keenya kun gara xumuraatti babbareecha goone gara xumuraatti finnee jirra. Eessa kan deemnee nu waliin tura. Tole daawwattoota koo amma nyaata keenya gara dhumaatti finnee jirra. Asii qixal shaayii keenya qabna. Timaantima keenya akkasitti mul'atuu fi bifa nama gubaan timaantimii baraka kuni lafee bakka bu'uudhaanidha. Kan akkas keessa keenya jechuudha. Bakka lafee nu ta'a. Kun immoo shunkurtii keenya isa dura affeellannidha. Isa asii hanqaaquun bishaan kanaanii walitti maknee keessa buufna jechuudha. Bifa kana fakkaatuun ka'a. Kaarotiin keenya kuni baay'ee namatti tola dhugaa kalorii isaas jaalladheera baay'ee himi nyaamu teestiin isaa baay'ee gaariidha. Nyaati keenya kana fakkaata jechuudha. Nyaati keenya har'aa kuni bakka isinitti himuu hin danda'u baay'ee nyaata madaalamaadha jechuudha. Kanaaf isa har'aa kana dhiisaa yoomiyyuu argattani waan akkasii kana. Kanaaf gara xumurri isaa baay'ee bareeda. Wanti baay'een jalqaba yoo gaarii fakkaachuu baatan iyyuu xumurri isaan immoo gaarii ta'a garuu jalqaba tolanii dhuma baduun waa oolchu waaqayyo. Kanan isin gorsuu barbaadu kanadha. Kanaaf nyaata keenya bifa kana fakkaatuun walitti finneerra jechuudha. Kanaan sochoosuu natti fakkaata. Bifa kana fakkaatuun walitti finneerra jechuudha. Amma kuni nyaata keenya isa madaalamaadha jechuudha. Nyaata keenya isa madaalamaa. Nan irraanfadhe. Sorry. Kun itti dabaluu qabna baay'ee nu barbaachisa baay'ee qaama keenyaa fi wanta barbaachisaadha jechuudha. Isaan kanas itti dabaluu dandeenya jechuudha. Itti dabaluu dandeenya. Paappaayyaa keenya irraanfadhe. Sorry. Baay'ee fama. Okay. Nice. Perfect ta'eera jechuudha. Amma kuni nyaata keenya har'aadha jechuudha. Kun daawwattoota koo dhugaadha akkasiin hojjechaa jirtan abdii guddaan qaba. Teestii isaa isin ilaaluudhaa fi baay'ee bareedaa baay'ee mi'aawa. Gamanumaanii sagantaa guyyaa har'aa ijoolleen kaayyoo bifa baay'ee bareedaa ta'een amma fakkeenyaaf abeet yaa kadhata isaa jalqabaasaa dhiisaa waa biraadha. Faarfannaan immoo ajaa'ibsiisaadha wanta biraadha jechuudha. Miizikaal tiyaatiriin isaa akkaataa isaa isiniif ibsuu hin danda'u jecha koon olidha jechuudha. Sagantaa baay'ee mi'aate baay'ee bakka nama hawwatu wayii qabatanii nuuf dhiyaatanii jiru. Ilaa tokkoon keessan sagantaa kana toon xumuriin hin bayinaa adaraa keessan maaloo toon sagantaa kana hin xumuriin hin bayinaa hamma dhumatti sagantaa kana daawwadhaa isin jechuun barbaada. Qophiin keenya har'a nyaata bareedaa. Sorry maqaasaa warri hin beekne faastaa sisiyaans jedhama kuni afaan warra Itaaliitiin. Kanaaf nyaata bareedaa akkasii yeroon biyya Itaalii turedha kana baradhe jechuudha. Nyaati kuni baay'ee bareedaadha baay'ee namatti tola qaama keenyaaf immoo baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef kana mana hundi keessanuu bifa salphaa ta'een Moyyaalee Jijjigaa Harar Baraa afaarraa bitatanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Sagantaan keenya har'a kana fakkaata ture. Yeroo biraa sagantaa addaa baay'ee bareedaa ta'e walitti deebina. Kun Uphaa Kitchen Showdha.